osoo waree koo wareessuu osoon karaa dheeraa deemuu kunoo nyaata kollee hojjedhee xumuree abbaa manaa koof dhiyeessee isallee mana gara hojiitti geggeessee jira. Kanuma keessa hojii koos hojjetadhee nyaata bareedaa kanas sababa kanaan abbaa manaa koof hojjedhee jira. Isiniin jechuu barbaade tanaan maaliif wanti hundumtuu isin yoo keessa amansiistanii mi'eessitan mi'aadha wanti hundumtuu. Garuu isin immoo dadhabbina ofitti fiddanii wanta hundumaa akka maleetti yoo hubattan sunis karaa malee isinuma geessa isin. Ashama harka fuudhe akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkamsa akkana keessanii nuti nagaa guuturraa hafaa qabna nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila keenya turtan hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa turtan galatooma galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha obboleewwan kiyyaa deebi'ee dhufee jira har'a mudannoo guyyaa tokko na mudate tokko isiniif qooduuf dhufe maaltu si mudate jechuun keessaniin oolu innis yoo alaalaallee waan salphaa fakkaata jechichi gaafa keessa gadi fageessinee immoo hubanne waa baay'ee barumsa irraa fudhattu bakka itti immoo deebitanii of gammattan yookaan immoo of madaaltantu jira jechuudha akkas ture namatu keessumminnatii mana koo dhufe keessumminnatii gaafa mana koo dhufan kana abalu isiniin hin jedhu maaliif fakkeenya isiniif godhachuuf isinii kaase asumaa waan hojjedhu kanarraa ka'een wanti sun dura koo dhufe maaliifan kana hojjechaa dubbadhe waan jedhu achumaan maafan immoo maamila kooti hin qoonne mudannoon kun maali laata waan jedhudha. Keessumminnatii mana koo dhufanii guyyaa sana akka chaansii biddeena hin qabu paastaan hojjedhe. Paastaa kana yeroon hojjedhu guyyaa sana akka har'aa kana amma hojjechuuf jiru kanatti osoo hin taane noormaalii sigoo hojjedhe tanan timaatimiidhaan bareecheetu immoo hojjedhe akkasittiin keessummaa sana galchuuf gaafa yaalu namni suni na dura biyya Arabaa kana nama waggaa 6 hojjete waggaa sana ol gara waggaa 8 Beerut waggaa 2 biyya na dhufe immoo waggaa 6 nama hojjetee galeedha. Kaza nan dhiyeessee fi achumaani nyaata kana gaafa dhiyeessuu fi maaltu dubbii maaltu afaan kee garuu itti yaaddee na fakkaanne yeroo sanatti yeroo dubbattu jechuudha. Kazaa dubbichi ani baay'ee illee waan isa kanatti paastaa kanatti itti bu'uu dhiisee ture. Ergan biyya ormaa dhaqee dhufee paastaa akka noormaalii biyya keenya kanatti hojjetamu baay'ee nan jaalachiisu. Yeroo baay'ee foon lukkuutiin akkasumas immoo tiyyuu mokoroonii bashamalii yoo ta'e maleetti yeroo kanatti maaltu keessa koo dhufee narraa kan dubbadhu na taasise beektu osuma hojjetaa jiru fakkeenyaaf dura koo dhufe mee ijoollumti biyya Arabaa keessa jiraatanii ani hin beeku akkam bira jirutti naannawaa jirutti jechuudha yeroo baay'ee niitiin bira hojjedhu jechuudha baay'inaan paastaa yeroo hojjettu kuduraawwan garaagaraa wajjin hojjechuuf jaalatti yoo mokoroonii qofa hojjette foon lukkuu faana hojjetti isiniin jechuu barbaadetananii tarii akka mana manaatitti garaagar ta'uu danda'a suni jechuu fananii maaliif kana jette jechuun keessaniin oolu kazaa achumaanan erga Itoophiyaa dhuftee akkamitti hojjetattare foon lukkuu yeroodha yerootti biyya kanatti fakkeenyaaf amma ati kiristaana taate yeroo hunda tsoomii jira maaltu jira sii mijateetuma immoo maallaqa argatte yeroo hunda hin bittaa waan jedhutu afaan keessaa na ba'e tasa jechuudha. Bakka yoo noormaalii biddee wantoota adda addaa malee jechuudha. Waan akkasii erga achumatti hafee. Bakka dharraa kan koo achumatti hafee jette. Baay'ee tokko gaafii natti ta'e. Egaa obboleewwan kiyyaa dhugaan isiniin jedha. Wanti kamiyyuu akka nuti keessa keenya amansiisne akka mana keenyatti jiraanna yoo jenne in jiraatama. Akkasumas immoo keessumminnatii mana namaa yoo dhaqnellee nama sana jajjabeessuudhaaf waanuma wasfaatiin keenya badaanuun fudhanne tokkollee waan biraa jechuurra nyaanne dhufneeyyu amma immoo amma keessi koo na fudhate nyaadhee jira na ga'e jennee osoo nyaata sana nama sana osoo muufachiisin jennee wayya garuu jechuun sun maaliif sammuu koo keessa ture beektanii nuti yeroo baay'ee biyya keenya gaafa dura jechuudha gaafa haa jennee biyya baanu biyya namaa sana dhannee minaan jara sanaatitti baruuf iyyuu sa'aatii meeqa ji'oota meeqa waggaa meeqa nutti fudhate garuu gaafa achi dhufne immoo nyaata akka isaanii sana as geenye fa'aa ijoollee baay'een jechuudha nyaata isaanii sana dharra'e jedhanii fa'aa warra hojjetantu jira jechuudha ana waan akkasii sun keessa koo dhufee hin beeku dhugaa dubbachuuf keessa koo dhufee hin beeku jechuudha waan argadhe nan nyaadha waan manni koo
jiru waan kamiyyuu yeroo hunda jijjiiree hojjetachuuf nan yaala inniyyuu akka kootti jechuudha malee jechuudha dirqama akka isaanii sanattaan hojjedha jedhee wanti na dadhabsiisu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf mokoroonii bashameliin sun jechuudha. Intini baay'ee gaafata maatiraalii baay'ee gaafata waan tokko qofaan hin hojjetamu jechuudha. Kanaafan immoo har'a waan manni koo jiru waan akka koo jiruun hojjechuu barbaade maaliin ani mootu isaa namni fooloo koo malee hojjennu jedhe sana raafuu maramaadhaan paastaa hojjechuuf jira. Kanaaf mee akkamitti hojjenna ilaalla maaliif ani irraa baradhaa isiniin jechuu koorraa dubbiin kuni eessatti ija qaba nuti maaliif yeroo biyya keessa jirruuf biyya namaa dhaqnee dhufnee jijjiirama waan addaa maaf finna jijjiiramni nuyi finnu suni amalaan wantoota adda addaa osoo hin taane hojiidhaan yeroon kana isiniin jedhu biyyoonni sunis akkamitti akka kanatti hojjetanii yookaas immoo jijjiirama akkanaa kana jireenya tasgabbaa kana jiraatan noo akkamitti jijjiiramna jenne yaaduu qabna malee waan biyya namaa sana dirqama jechuudha wanti hundumtuu akka sanatti nu guutuu qaba jireenyi haala nyaataniis ta'ee haala walumaa galatti uffannaas ta'ee haala keessa jiraannu martisa akkasuma ta'uu qaba jechuun suni soba maaliif hin danda'amullee yeroo kam keessatti immoo akka mana keessanitti malee akka mana namaatti hin jiraatamu jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleewwan kiyyaa yeroo baay'ee wanti nan isiniin jedhu jechuudha. Namni amma fakkeenyaaf bara kana keessa Itoophiyaa keessatti yoo dhuftan jechuudha. Lidatiin daa'imaaf godhamu diggisii akkasuma da'umsarra yoo ga'an beebii shaawar jedhan diggisii kuni dhugaan isiniin jedha. Diggisii wayii dhaqee asumaanan isiniif dubbadha hojii koo hojjechaati. Diggisii kana gaafadhannu lidatiidha. Mucaatu kan waggaa lammaffaa moo maal lidatii sana kabaju gaafadhannu kana biiffeen kun akkanatti jechuudha nyaata gosa tokko lama jettanii lakkoftanii finne kanatti tarree galee jira. Nyaanni kuni gaafa namni isaan bukkee jiru amma maal ta'a yoo amma kana amma akka kanatti birrii kanatti gad naqan namoota beela'ee mangadarra taa'u kana osoo dhaqanii nyaachisanii baay'ee tokko waaqarrattis lafarrattis fudhatama qabakko jedhu waliin beektan kaanuti waamicha isaa ta'u maal gaafa mana namaa dhaqne walitti gaggaragaranii keessattuu dubartoonni naasa'u innaa gurranitti qabeen immoo ani waalifi wanti sun akka manatti hin hojjetamne waan naa galeeffanan gatii isaa dhagahuudhaaf gurranitti qabe. Nyaata achi keessa jiru sana qofaa jechuudha. Dhugaan isiniin jedha naannoo birrii 40,000 waan ta'eetiin nyaata sa'aatii tokko gidduutti nyaatamu jechuudha. Intini godhamee jechuudha lidatii irratti jechuudha. Kanaafan isiniin jedhe bara kana keessa maaf akkas jettee qabaannaan godhatan jechuu dandeessan sirriidha godhachuu danda'u. Garuu bara kana keessa hiyyeessaaf dureessa adda baafachuu hin dandeessan. Maaliif inni tokko asitti waan arraba ittiin akkasitti gaddeeffatu dhabeet imimmaan dhangalaasee waa inni tokko immoo raafee takka kana godha. Gaafsan sana maal isin fakkaata beektanii yeroo kamittiyyuu waliif yaaduun hin jiru namummaan numatti hin dhaga'amu biyya keenya kana keessatti jechuudha. Kanaaf gaafa waan sana dhaga'u maaluma kun hundisaa yoo hafe hoo maaliif dirqama warri abaluu akkasitti Maariyaan tiyya akkasitti didatii daa'ima ishee daggaste anillee daggasuu qaba. Keessa darbanii kan daa'imaa immoo dhiisanii kan ofii kan waggaa 40 akka daggafatantu jira jechuudha. Kanaaf walumaan galatti obboleewwan kiyyaa maaltu barumsa akkasiniif ta'uu barbaade ani yeroo kamiyyuu nama hin laalinaa keessa mana keessan of laalaa jiraadhaa akka abaluu dhiisatii akka keessanitti jiraadhaa maaliif jennaan akka keessanitti hoo jiraattan boru nama guddaa taatanii tarii waan har'a namarratti ilaaltanii jibbitan kana isin immootu kan sanarra caalu gootanii haala gaarummaadhaan kan hiyyeessa keessan nama rakkate nama beela'e gargaaruu dandeessan ta'uu danda'a. Hojiin rabbii hin beekamu guddaadha. Maaliif nuti amantaa qulqulluudhaan laphee keenyan qulqulleeffannee tooniyyuu wanta hundumayyuu akka rabbiin jedhetti akka macaafni dubbatutti yoo in adeemna ta'ee eenyumayyuu immoo na shannafna. Isiniif galee kanaafi yeroo baay'ee akka namaa dhiisatii akka keessanitti jiraadha waan jedhu akkasumas immoo bakka tokko tokkotti akka keessa deebinee ofii keenya of madaallu gimmitii keessa of galchinuufan wantoota akkanaa kana irraa isiniif dubbadhe har'a tarii namoonni tokko tokko maaliif akkas jettanii isinitti dhaga'amuu danda'a isinitti hin dhaga'amina mee isinumtiyyuu dudduuba keessan garagaraati ilaala waan kam keessatti iyyuu jechuudha. Gaafa laaltan hundumtuu sirriidha hamma nam tokko tokko as jiraanne jireenyi waddade jenna akkuma nama jalqaba isiniin jedhe hiyyeessiif dureessi adda baafamuu waan hin dandeenyeef biyya kanatti jechuudha. Maaliif inni kaan miilan irra deema inni kaan hin beela'a akkuma jalqaba isiniin jedhe. Egaa obboleewwan kiyyaa biyya namaa sana dhaxxanii dhuftanii jechuudha gabaa baatanii dirqama baqa waan hundumtuuyyuu
akka achii sanatti yoo supermarketii dhaqee guute bakka gizee tokko fuudhee galee malee naan ta'u hin jedhina. Maallaqa of harkaa qabdan qusadhaa. Maaliif maallaqa sana yoo qusattan tarii lammaffaa akka koshinaa namaatti hin deebine isin godha. Tarii boru gaafa harki keessan isin hanqatu wanti keessan sun immoo gaafa harki nama hanqatu asoo garagartan waan keessaniifuu erguun naqu fuudhuu dandeessan. Garuu har'a hin qabna jettanii waan kamiyyuu gabaa supermarketii malee nuti gabaa gulliitiin dhannu supermarketii malee nuyi gabaa xixiqqoo hin deemnu yoo hin jettan ta'ee maal taatan wanti hundumtuu har'a hin bittinnaa. Garuu wanti immoo amma harkaan kaahanii nama fayyadu hin jiru. Maaliif of amanuu dadhabdan jira miti namoota amanamaa namoota beektan namoota firoottan keessan ta'e walitti gaafa dhuftan uqubii darbadhaa birriin sin darbitan sun maal ta'a beektu boru gaafa sin rakkattan harka keessan qaba. Boru gaafa sin rakkattan waan tokko waasii isiniif ta'a. Bara kana keessa haadhiif abbaan keessan obboleessan keessan bakka sin rakkattanitti waasii isinii ta'uu hin danda'an. Kan waasii isinii ta'uu danda'u yoo qabaattan qofa. Kanaafuu wanti hundumtuyyuu jechuudha achii dhufnee asitti waa dhufnee nam tokko ani nyaata yuuti baruu dadhabee bifti koo yoo akkas ta'e lakka araboonni akkas nuun jedhan. Maaliif jennaan gaafa biyya galtan gurraachoftanii huqqattanii dhuftanii gaafas dhuftan immoo xiqqumatti diimattanii nuun jedhan agartanii. Maaliif isaanillee akkamittiin akka nu tuqan jechuudha. Tarii haalli diiminaa suni asi bifti keenya qayyaramu qilleensa dhabuu galgalaa ganamaa ho'a keessa ooluu sanarraa kan ka'e bifti keenya jijjiirama malee. Nyaati qofti sababa nyaataniif qofa akkas fakkaatanii bifti namaa hin jijjiiramu isinin jechuu barbaadetananii. Biyya keenyattoo qilleensa keessa oolla aduu keessa deemna rooba keessa deemna mana hin teenyu taaksiidhaan asiif achi deemna. Kanaaf bifti namaa hin jijjiirama sirriidha. Garuu immoo isuma keessatti immoo nuti of qabnee qulqullina keenyas akka mana keenyatti waan kam keessattuu akka keenyatti yoo jiraanne jechoota nama sanaatitti daagima akka lammaffaa achitti hin deebine illee nu godha harka nu qaba. Boruuf akka tarkaanfannu jireenya milkaatti nu geessa. Lammaffaa ija namaa dura nu hin dhaabu isiniin jechuu barbaadetananii. Kanaaf obboleewwan koo karaa kamiiniyyuu of hin dagatina. Bara kana keessa yoo abbaan of qabee yoo abbaan jira miti keessa ofii madaalee harka of qabee bakka yaade sana gahuu danda'a. Har'a warri isinitti fakkeessu baay'eedha. Keessattuu namoonni hiriyoota shamarranii baay'attan gwaaddanyaa jechuudha. Ifa manaa godhaa. Maaf akkas jetteeti shamara taatee jechuu dandeessan. Ani garuu aganarra ga'utti ani waan akka sanaa yeroo baay'ee nan balaaleeffadha. Maaliif akkana goonaa kana binnaa kana goonu malee waliin jedhanii gizeetti wal dirqisiisantu jira. Waaddanyoon yookaas immoo hiriyaa jettanii namoonni baay'ee walitti hiiqan jechuudha. Hiriyaa jechuun garuu gama kootiin beektu ani waan wacii ta'utti wal gorsuu yookaas immoo bakka jira miti namoota oollaa hiriyoottan kan keeyyarraa laalee hiriyaa tiyya sana immoo fideetu as kottu waan kana seeni konku waan kana biti kana godhi jechuurra hiriyaa dhugaa hiriyaa dhuunfatti bakka jira miti hiriyaa sirriitti citiitti matan yoo jedhan akka kootti nama akkamii seetan nama waanuma qabduun haaluma jirtuun haaluma kam keessattuu si jaalattee si gorsitee waanuma xiqqoon boru iddoo guddaa geenya jabaadhu jettee kan si jajjabeessitu. Lafa ati rakkatteetti yoo maallaqa 10 of harkaa qabaatte 5 harkaa qooddee si kennitee kuniyyuu nu ga'a. Waan kana caalutti akka haqimii keenyatti yookaan akka dandeettii keenyatti godhanna. Siin jettee kan si gorsitu boru daandii jireenya keetti si geessitti. Dhuguma hiriyaa dhugaa sii taati. Akka obboleettii keetti nama keessa kee citii garaa keetti itti mattu siif taati. Garuu mootu faallaasaatti bakka maaliif yoomiif jiraattaa har'a jiraadhu akkas ta'ii akkana taanaa kottu bakka hiriyoonni keenya oollaa bakka kana geenyu malee kan siin jettu yoo ta'e garuu boruuf si fudhattee allayyaa akka buutu atillee ishee faana allayyaa akka dhattu hin irraanfatin siniin jechuu barbaada. Obboleewwan kiyyaa dhaamsi narra dhaame ijoollee shamarraniitiif. Kanaaf warroonni dhiiraa isinitti toles laayikii godhaa jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo baay'ee kophaa koo ta'ee yoon hojjedhu bakka yaadawwan waan kamiyyuu wanti miidiyaa kanarratti argus haalliin keessa turee dhufes haalli nama keessa jirus wal keessa makee dura koo dhufa achi ka'ee dubbadhu naan jedha nan dubbadha sa'aatii wantoonni akkasii dura koo dhufan sanatti osoon itti yaadinan dubbadha. Akkasumas immoo namaafillee lakkaa kuni bakka tokkotti barumsa ta'a waan jedhu dura koo dhufa achi ka'een kaameraa gaffidee waraabuuf jalqaba jechuudha. Malee amma hojii koo hojjetachaati waanan haasa'e kana keessaa tarii nama lamaaf nama tokko sadi'iif wanti isin fayyadu jiraachuu danda'a.
deddeebitanii dudduuba keessan garagartanii iddoo itti of laaltan ta'uu danda'a, iddoo itti of jajjabeessitan ta'uu danda'a. Kanaafan isiniin jedhe obboleewwan kiyyaa jabaadhaa, Waaqayyo hunduma keenyayyuu laphee qulqulluu karaa isaa nutti agarsiisee nama akka ajaja isaatti jiraatu Rabbiin haa taasisu. Hunda caalatti inni karaa isaa dharamuu qabini. Baqa kanan isiniin jedha yeroo kamittiyyuu baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Osoo waree koo wareessuu osoon karaa dheeraa deemuu kunoo nyaata kollee hojjedhee xumuree abbaa manaa koof dhiyeessee isallee mana gara hojiitti geggeessee jira. Kanuma keessa hojii koos hojjetadhee nyaata bareedaa kanas sababa kanaan abbaa manaa koof hojjedhee jira. Isiniin jechuu barbaade tanaan maaliif wanti hundumtuu isin yoo keessa amansiistanii mi'eessitan mi'aadha wanti hundumtuu. Garuu isin immoo dadhabbina ofitti fiddanii wanta hundumaa akka maleetti yoo hubattan sunis karaa malee isinuma geessa. Isiniin jechuu barbaada. Turtii gaarii.